dhugumatti intala kana alarraa fuudhee galee moo namarraa fuudhee galee eessarratti nikaa godhate qaadirratti moo sim jedheetumaan haraama hojii dalagaa jira. Dubbiin kun garamtee maa jira. Namni tokko gaafa manaa bayu waa malee manaan bayu waa malee manatti hin deebi'u. Kuni dhugumatti jechuudha. Karaa deemtu karaa marraa fuutee galtee malee sirna namarraa fuutee akka hin galle kana beeka jechuudha. Wanni sirna qabdi intalli tuni sirna ofii isaatii gabbayee butee ofii isaatii silaa haadha kuma jadii jedhe hidhaa keessatti waggaa 18 nama shamu jechuudha. Muktaari jechuudha. Waggaa 15 immoo akkas 18 immoo 15. Haadha intala tana irratti maaliif gocha akkana raawwata? Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtoota tuuta kabajamtoota keenya anillee naga jira alhamdulillah qadatti rabbii warroonni chaanala keenyaaf haaraa taatan subscribe godha warroonni na jabeessa jirtan koomentii babbareedaa barreessaa jirtan dhugaa rabbii baay'ee takkilatuma hedduu takkisiin galatoofadha galatana biraa qabdu gaaf subscribing kee 50 kuuti immoo akka badhaasa qabdu namoota koomentii babbareedaa barreesse namoota yaada babbareedaa naa kenne asitti odoon taane badhaasa keessan gara biyyaatitti wantoota isin barbaadan irraa akka ba'e yaani injiraamiti wantoota tokko isin qopheessee jira gara fuulduraatti jechuudha. Namoota daddafee chaanaalii keenya kana akka guddatuuf namarratti share godhu hiriyoota isaanii irratti share godhu wantoota akkana kana ijoolleen akkana koomentii babbareedaa barreessitan asitti odoon taane gara maatii keessanitti wanta tokkoon badhaasa isin qopheesse jedhee karoorfadhee jira. Garuu akkamitti gaaf subscribe kee kun gara 50tti 40 wayit yookiin 50tti jechuudha karoorsa. Maaliif namoonni TikTok irra jira miiliyoonaan jiru. Garuu mootuyyuu akkasuma hiriyoota qabdan chaanaalii kana guddisuuf yoo isin akka gaariitti chaanaalii kee kana guddiftan wantoonni irratti isin hojjedhu wantoonni isin maxxansuu gara fuulduraattis maatii keessanirraan ta'ee hiriyaa keessanirraan ta'ee jaalallee keessanirraan ta'ee saapiraayisii adda addaatiin isin supparsiisin godhuu danda'a gara fuuldura kiyyaatti jechuudha. Asumaan wanti ani isin qabadhee dhiyaadhee waa'ee Muktaar maarraa dubbattaa maa akkasitti hojjetan jettan abadan hin dhiisu isin haga lubbulee kiyya nama tokkorraa dubbachuun homa jiru jechuudha. Dubartii jechuun hamtu akirarraati. Muktaar intala tana makiina keessatti barate dhuguma akkuma jedhii jedhe intala karaa deemtu jechuudha. Intala eessa bultaa eessa oolta abbaan hin jenne haati hin jenne obboleessi hin jenne akka feete kalee haadha isin jechuudha odoo sirni tokko isin beekanii odoo maatiin tokko bakka hin jiraa miti namoonni tokko miidiyaa hojii dalaguuf uf guddisuuf rakkoota kan qabu. Garuu mootuyyuu ati waan tokko hojjetuuf maatiin kee dirqama beekuu sirraa qaba. Har'a mootuyyuu inni karamarraa qabee adeemtu akkuma jedhee jedhe san fidee mucattii tanarratti rakkoo ga'uuf maraachuuf dhugumatti keessa kennan maraati. Keessa kennatu nu bu'aa yeroo hundaa jechuudha. Akkuma isin achi bootu san nuti illee boonna jechuudha wallaahi dasii. Kanaafuyyuu irraa dubbadhaa isin jechuu barbaada. Namni isin hordofin tarii hordofuu danda'a. Tarii gara hiikamuun hin beekamu. Gara itti furamuun hin beekamu. Gurbaan kun wantoota garaagaraa argee mucattii kanatti deebi'uu danda'a. Gurbaan immoo akka fayyaa hin qabne dhibbatti beeka. Dhalaan gisee ammaa mootuyyuu waan hamaa dalagee waan hamaa diraaga namatti raaguu seerii namatti godhuu nama jazba'eessu bakka isii malee isii wallaalchisu waan akkasii. Jaran yoo irraa dubbanne homti isin galche maali? Homti isin galche maali? Nuti nama arabsine nuti saree bakti hin jenne. Namni kun maa waan hin taane dalagaadha. Sii ta'uu laata sii ta'uu baatu hin dhiifte bakka. Wanni nama arrabsitee harka kee kanaan dhoqqatti lixuuf hin jiru. Rabbii walitti dhufte jechuudha. Sila kana ta'ee fi Muktaar akkuma jedhee gaafii tokko isinii kaasa. Salphamatti jechuudha. Gaafa Yamanii irraa kaatee innillee jadiidillee biyya galan maaliin galan? Ijoolleen Ameerikaa irraa isaan hordofti. Faransaayii irraa, Jarman irraa isaan hordofti. Wallaahi yoo gurbaan kun quufe. Maaltu deemaa jira beektu? Isuma dhugaatitti maaltu deemaa jira beektu? Dhiirotiin dhalaa akka caaltu nasbeessuutti yoo dhugaa dubbannetti. Nasbi matanaaf so'ite. Dhalaa akka mucattii tana. Mucattiin tun bifa qofa odoo hin taanetti adaba isiittu nama gaya. Haalli isiin itti dubbattu haasawuma kana keessatti dhiira dhiisaa dubartiin itti hawwite caaltu. Nutu itti adaba qabdi. Intala adaba qabdu. Intala beektudha. Intala adaba keessatti qunxuuxamtee guddatte. Dubartiin qunxuuxamtee guddatte bar yeroo kamuyyuu afaan isiitirraa beeksisa. Ija isiitirra ijuma tanaa yoo hin jiran. Dubartiin adabaan guddatte ijumaa ol jettee nama laaltu hin saalfatti. Mi'a caaltuun harakaata gooti. Achi godhatti as godhatti tuni ta'ammaanu akkana godhachuu eegalte jechuudha. Isilleen jechuudha. Intalli tunillee as ilaalaa.
Isilleen akkuma inni caaltuu irratti amma tana laale isilleen jechuun isa duuba kabiraa laalte. Dhiira bareeda amma sheeppii qabu yoo agarte isii muktaara achi darbitee kabiraalee jiraatti. Kuni beekamaadha. Seeruma dhalaa hoo akkana godhattoota naati. Hadha kaleessa deettee daa'ima ji'a 3 daa'ima argattee ji'a 3 talituu jechuudha. Jarana ramadaana dura bulii 15 maal qofa deettee na fakkaata caaltuun. Ramadaana keessa kaatee abbaa manaa kiyya jetteetti ol galte. Yeroo addaa sanuu hin taa'e argise isiin manatti galteetti maaltu kana fide. Kaleessa gaafa maaliif isiniin jedhe jadii wajji wanna galaniif mana bitannaadha. Maal Sa'idoon isaan wajji miti mana viillaa kan ijaarrate. Taayye isaan wajji yaman hin turre. Sa'idoon inumaa haga Sa'idoo wajji baasanii. Sa'idoo waa meeqatti wajji baasa. Makiinaa qaba, wajji hedduu qaba, biizinesa garagaraa qaba, yuutuubii garagaraa. Inni tokkochumarraa taa'eeti. Tokkochumarraa achuma afaan banaa achi deebi'u mootu dhalaa bitaa mirga harkisuu eegale. Erga qabeenyi irraa hafe namni tokko beekani qabeenyi irraa hafe akkuma gurbaan jedhe kanatti wallaahi dhasiin jechuudha. Qabeenyi irraa hafe hiyyeessa gargaaree rakkataa rakkoo baasee dheebota. Ani wallaahi ofii kiyyaa barreessee fi beeka Muktaar jechuudha. Ofii kiyyaa barreessee fi rabbii keetii jedhe duniyaa yoo sirraa hafte rakkataa barreessee fi abadan naa deebisuu dide. Hin dubbatu si jala. Maaliif waan inni amma of hin beeku beekaa. Amma itti quuti, muka itti quuti, hin jazba'eessiti, uf wallaalchiti. Isaan malee mucattii tana jibbisiifti jedhee shakkaa jira. Garaa kee keessatti. Dubartiin gisee ammaa raagarra gadi teette. Wal jalatti ilaala. Miidiyaa irratti kana arganii. Isilleen amma gurbaa kana jazba'eessiftee akkattiin akka re'eetiin akka ilaala funyaan qabu funyaan maal qabadhaa miti. Akka re'ee akka saree kanatti gara nama gorii jettiin gara na gorii jettiin seeruma dubartii waan taate beekaa. Dubartiin akkana badduudha. Dubartiin akkana baddu. Dubartiin karaa deemtu gaafa sitti dhufte karaa deemtee sitti dhuftee miti karaarraa dhufte amma isiin bara karaa deemtuudha. Karaarra deemtee dhuftee miti intaalle tuni jechuudha. Gurbaa kana dhamaafte. Inni haga ammaatiitti ilmooti jetti galan jenni. Inni haga ammaatiitti haadha manaa keeyyatti galan jenni. Maal nyaatti maal dhugdi akkam ilmooti yan jenni. Erga sanii gabbaa'ee viidiyoo hojjetee maal keessa jirtin jenni. Jara nama keessatti nama arrabsoon duratti dubbii keessatti qaqqaba hubadha. Du'aayii tana keessa waatu jira. Takki isaaf taate takki isiif hin taate yookiin mucattii tanaaf taate. Wallaahi mucattii tana mootu inni akkatti irraa fixxil ta'e taanani. Wallaahi dargaggeessi biyya ambaa jiru. Biyya raagalisa kantii takkatti finxir Muktaar godhee nama fudhatu jirutu jira. Hin beekamu. Carraan mucattii kana maaliif rabbiin isaa kana daafaa godhee waan kanatti daafee hin beekamu. Namni akka mucattii caaltuu tana argateeti. Akkuma nuti hordofuun isillee hordofaa jiranii bala. Akkuma nuti hordofuun isillee gaafa isi cabsuu isa ajjeesuu hedan dhiira biraatti fudhata jechuudha caaltuu. Gaafa inni saree ta'uu hedu dhiira biraatti fudhata. Nu aarsee jira bakka yoo arrabsanillee mirga itti qabna. Waan fedhe jechuun ni dandeenya Muktaar. Akka arrabsamu akka jibbamu beeketiin inni jechuudha. Inni nama bakka xiqqaate saree gadiitti jechuudha. Maaliif kabajan qabu kabaja ofii ofirraa buuti. Maa yoo arrabsanii maal fida? Utoo inumaayyuu viidiyoon tanaa laalee yoo argu taateyyuu maal fida? Inni waan finne ka karaa deemtuu fidee karaarraa galfate manatti galfate. Sirna tokko malee. Abbaa manaakii jettee itti hirkatti iyyuu numaan saalfattu. Kuni bari isii sammuu tuquudha. Caaltuun dhugaa dubbachuuf anama gaaf lakkoofsisii fudhee itti haasaa jedhu namni nama shakka karaa balleessiti maal gorsiti jedhee malee mucaa kana silaatti haasaa ture. Garuu mootuyyuu uummanni isii jabeessa. Mucaan kun immoo dhugaa dubbachuuf hiriyyaan qabdu. Hiriyyaan isiif daa'ima isiiti. Rabbiin isii cina jira jechuudha. Sabri isii haa kennu, jabina isii haa kennu. Walaabduu takkaati garuu immoo yeroo hundumaa qo'aa isii bootti nyaattu dhugdu. Hin beekamu. Seeruma dhalaan takka amma nuti gaafa nama jaalanne tokkoon wal dhabne hamma miidhamnu beektu isiin immoo abbaa manaa isii mucaan kun waa hundumaa isiif haaraya. Ilmoo dhaluun haaraya, bultii ijaaruun haaraya, kophaa galuun haaraya. Mucattii yoo heerumte obboleessa kiyyaa takkatu maatii keessatti akkuma isii kana guddatte. Dhugaa akkuma isii kana jechuudha. Mucaa kanatu maal jetti?
waatu warra keenya kanatti deebii na godha jetti. Bakka ijoollee yaadadhee bu'aa jetti. Way akkanaa taateera ijoollee yaadadhee bu'aa. Ijoollee namni ijoollee keessatti guddate. Lammaffaa obboleetti misi. Baruma tokkotti yeroo tokkotti torbatti heerumte ijoolleen kun jechuudha. Xiqqoon ishee gadi maal jetti isinitti fakkaate? Warrumaan jechuudha. Warruma isiitiin maal jettiin isinitti fakkaate? Sirri daa'e xiqqoo isii dhumaati. Inshaallah gaaf tokkoof isin agarsiisuu jira. Jaalalachuun inshaallah yeroo gabaabaa keessatti maal jetti jedhanii itti kolfan jechuudha. Warra keenyatti na deebisaa. Warra kee yaada jetti amma caaltuun nama reef bultii jaalataa jiru. Caaltuun nama kophaa jiraatuu danda'u miti. Wallaahi dhasii waan inni itti akkatti dukkaneesseef maraachuuf akkana isii godhuuf hin beeku malee wallaahi nama kophaa jiraatu. Nama nuti sadarkaa isii kanatti maatii keenya ibidda maddii teenya jechuudha. Isii carraan isii qabee erga fuudhee isa malee akka waan qabne hin beekti. Garuu waan kana irratti dalage waan kana argee hin beeku dhaga'ee hin beeku. Tarii maatiin isii abbaan isii dubartii tokko qofa isii haadha isii qofa qabataa. Otumaa jiruyyuu isiif wanni hundi haara jiran. Gurbaan kun mee hammuma dandeettani. Yaa Rabbi kee Muktaarin caaltutti nu deebisi. Yaa Rabbi intala san of wallaachisee jalaa baasee jedhaa du'aa godhu. Ani kana biraan killee jedhee wanni fudhadhullee jiru moo ajaa'ibuma jettan. Wanni biraan kidide mootuyyuu dhugaa Rabbi dubbachuuf amma wanni biraan kidide maaliin isinitti fakkaata beektu wanni biraan kidide jibba manatti galu waan dedeebi. San durallee mijattiin obsii kee turte viidiyoo gaddeeftee waa dubbachuu diddee ima calliftee jechuudha. Namni kun daa'ima tanatti taphataa jira jechuudha. Waa biraan dubbannu Rabbiin obsa jabina humna siif haa ta'u. Wanni biraa waan dubbannu jiru caaltuuti. Nuti mootu hamma dandeenyeen jabina humna siif ta'an humni nuti taanu isa jajjabeessu. Ati yaadin, ati booyin, ati irraan kaatin abbaan deemee dhimma isaati. Riskii Rabbiin ganama seekkata lafa jirti waan ta'eef. Himootu aarteellee waa tokko jedhin. Aarteellee waan balleessin ilmoota itillee jabeeffadhu. Rabbiin si umrii kanaan fidee ilmoo sitti kenne homa siif wakkala jechuudha. Inni wakiin homa siif wakkala Rabbiin jechuudha. Isa mootu Rabbi jas ba'eessee adeemtu kararraa qabee maqaatti godhuuf isillee bakka dhaabattu dhabdee bakka gortu dhabdee adama kana keessatti beekaa rakkoodha. Adama kana keessatti rakkoo hedduutu jira jechuudha. Isin galee dhalooleen biyyarraa yookiin maatii biraa baatee badheerra bulantu jira. Kan masgiida ta'anii kadhatantu jira. Hin agarreessin gaha biyya galtaniif arguu jirtan jechuudha. Kana fakkaata. Kanaaf dhugaa Rabbii dubbachuuf Rabbiin si haa deebisu. Inshallah Rabbiin isa faala wallaalchisee gara kana deebisu. Intala san Rabbi isatti haa ajeessu. Hin danda'aman. Yaa haga gizee wajji jiraate mitiire haga gizee wajji jiraate kalas gatee biraa deemi. Isiinuu qararraa si qabdee bilbila si lakkoofsa si kennitee mitiire ishii erga isiin intali sun jechuudha erga caaltullee qabaa erganiitillee qabaattee rakkoon qabu erga daa'imallee qabaattee rakkoon qabu jette maaliif haadha manaa isaa kanatti hin deebisin? Haga yoom bira teessitta? Wallaahi iddoo bira jiraadhe an utoo biyya jiraadhe jechuudha. Intala sana akka ta'u qabanne akkatti wal godhare. Anaa miti Rabbiin isii hadhayu. Anaa miti Rabbiin Muktaarin isitti haa fakkeessu. Waan biraan jedhamu kalas. Bakka dubbiin xiyyataanumaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan turaa. Warroonni subscribe godhaa. Warroonni komentii bareessitanii komentii babbareeda irratti yaada nu kenna. Yaada keessan ni fudhannee jirra. Himmoo hamma dandeenye ammallee lakkoofsa namaa argadhee jira. Yaala maalirra akka ta'u garuu nama sodaa nama kun hin beekne ulfaataa miti sodaadha. Hundumaanuyyuu mee yaalaa jira. Waan irra gaane jechuun ani garuu sodaadha namoota itti laasuun sodaadha garuu lakkoofsa sirrii miti sodaadha. Yaa Rabbi yaa Allah. Guddimaa bara. Guddima wallaahi gud taarika jechuudha. Intallee dubartiin bira diigamtuudha. Wallaahi diigamtu intallee amma wanta irratti argattuun takkallee soofii jechuudha. Abbaa manaa ishee dhiisii jettee dhiisii maalitti goota dhaltuun bareeda jira dhaltuun guutuutu jira jetteetini
Toofiq gorsiti jechuudha isirraa. Inni isiidhaaf maraatee uffata gataa jira dogongora duraan balleessa. Dhiirri akkanatu jira mara. Yoo dogongorallee namni balleessaa siisan beekee yoo deebi'ee dhiifama gaafate maal rakkoo qaba? Balleessa isatti gaafatama. Isii wajji waan fedhe dalagee laaqee bukeessee bahe eenyutti gaafatama? Isatti gaafatama. Maal yoo deebi'ee dhiifama gaafate? Amma Toofiq intala saniif harka asirratti waan duraan wajji jiraataa tureef waan jaalallee isaa duraanii taateef ja'a malee jaalalli sun waan keessa jiru dhaqee maqaa isaa irratti barreeffate ka'ee deebi'ee haati manaa isaa baddee jennaan dhiifama gaafannaa deebisaa dhiifama waan isin jettu hundan dalaga jedhee ture. Garuu Soofiin immoo kutattee jirti jechuudha. Soofii guyyaa tokkotti nama meeqa lalakuma 100 fi waan solaadha jechuudha. Biyyoon isii jechuudha. Mucaa tana hiriyaan Toofiq ammallee dhalama jechuudha beekaa. Dhalaan badduudha. Hiriyaan Toofiq ammallee maal jetti isin fakkaate gara bilbachuun dhiisii jetti. Dhiisii walitti isin araarsan jettu. Dhiisii dhalaan isii caaltu jira. Abboon irraa jaalessa.